Tolee akkam nagaa jirtu hojjettoota daawwattoota koo arramoo viidiyoo biraatti walitti deemnee jira. Innis akkamitti qubeelaa bareedaa meexxii irraa hojjetan isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na duukaa bu'a. Dura kan nu barbaachisu kanadha. Meexxii yoo argattan meexxii nu barbaachisa. Kan biraa immoo maqasii nu barbaachisa. Kanaaf amma viidiyoo isaa jalqabna. Dura garuu warri YouTube ko kana subscribe ngone ama video kana dhaabaatii dhaqa subscribe godhaati bilbila ishee jirtu sana biratti immoo gurra lama baasan isin jedha jechuudha. Jalqaba wanti nuti goonu meexxii keenya kana maqasiidhaan adda isa kana waan hin barbaanneef adda kanatti kunnee irraa kunnaa jechuudha. Kana booda isa kana lamatti baqaqsinaa jechuudha. Kana booda akkasitti walirra keenyee akkasitti walirra keenyee isa kana isa dalgee jiru kana irra keenya isa olee immoo jala keenyee isa olee sana gaditti dabsinaa jechuudha. Akkas gadi itti dabsina. Siyaadamaa goone bakka isaatti deebisnaa jechuudha. Kana booda immoo amma immoo kan isa kana akkas dabsinee fuunee finnee as keessa gashinaa jechuudha. Akkuma agartan akkasitti ishee kana keessa gashinaa jechuudha. Kana booda erga akkas goonee booda isa olee kana akkas gadi dabsinee isa kana immoo finnee as keessa gashinaa jechuudha. Ishee kana keessa akkuma agartan isheedhumaa kana keessa akkas gashinee asiin baastu qixa kanaa jechuudha. Agartan akkas gootaniitti jabeessitu. Kana booda amma gaa quba keessanitti likkattu jechuudha. Itti ilaallattu safarattu jechuudha. Tun safariin dura garuu isa kana keessa akkas gootanii ilaaltanii guddaadha kan jettanii yaaddanii amma fakkeenyaaf guddaadha jedhee kan yaalu isa kana waan ta'eef isa kanaanii akkas gootanii fiddanii isheedhumaa kana keessa gashitu. Sirriitti immoo iftuu qabdan jechuudha. Akkasuma faa gootanii quba keessanitti likkattu jechuudha. Quba barbaadanitti akkas gootanii likkattu. Quba keessanitti likkattu. Kana booda erga quba keessanitti ta'e booda immoo erga quba keessanitti gootanii booda amma immoo ishee kana akkuma agartan asiin otoo hin taane qixa kanaan lamatti kuttoo jechuudha. Lamatti amma dandeessan lamatti qixa lamaanitti. Kana booda erga akkasitti kuttanii lamatti kuttanii booda isa kanas immoo lamatti kuttuu jechuudha. Isa kanas akkasumas lamatti kuttuu. Amma immoo isa gara dalgee jiru kana fiddanii isa sila lamatti baqaqsisan sana keessa baastu jechuudha. Isa gara gajjallaatiin jiru kana akkuma agartan isa gara gajjallaatiin jiru kana fiddanii as keessa baastu jechuudha.
kana booda erga akkasitti baastanii booda isa kana immoo fiddanii isa gara dakaatiin jiru isa ollee sanaa fiddanii isa akka keessa gashitan sana keessa baastu jechuudha kun akkasitti. Kana booda erga bifa fannoo isin ifee booda amma immoo kan barbaadanii jalqabdanii tokko akkas garanatti gootu kuma gartan akkas garanatti gootu isa gara jalaa isaatiin jiru immoo irra akkas gootu jechuudha akkas. Kana booda ammas jalaa isaatiin jiru sana akkas irra darrabdu isa kana immoo fiddanii isa jalqaba akkas gootan sana keessa baastu jechuudha. Akkas gootanii baastu. Akkas gootanii immoo itti jabeessitu jechuudha. Kana booda ammas immoo irra deebitanii akkuma isaa qixxuma tokkoon jalqabdu isuma tokkoon jechuudha. Akka isa tokkoffaa akkas gootu. Kana booda lammaffaa irratti immoo isa gara jalaa isaatiin jiru kana akkas irra darrabdu. Kana booda ammas isa kanas akkas irra darrabdu. Isa kana immoo fiddanii isa jalqaba gootan akkuma agartan isa jalqaba gootan kana keessa baastu jechuudha isin. Kana booda itti jajjabeessitu jechuudha. Jabeessitu akkas gootanii. Ammas akkasuma gootu jechuudha. Ammoo kun ammas alaan akkuma agartan akkas gootu. Kana booda ammas akkas gootu. Ammas irruma darrabdu isa dhumaa sana immoo fiddanii isa jalqabaa sana keessa baastu jechuudha. Ammas akkuma isaa isa jalqabaa garanatti gootu. Lammaffaa irratti immoo isa gara jalaa isaatiin jiru kana akkas irra darrabdu akkas gootu jechuudha. Isa jalaa jiru kana akkas gootu. Kana booda isa kanas immoo ammas immoo akkas gootu. Dhumarratti immoo fiddanii keessa baastu jechuudha. Isa jalqabaa isa dhumaa kana fiddanii isa jalqabaa sana keessa baastu. Itti immoo jabeessuu qabdu jechuudha. Kan inni bareeduuf. Ammas akkuma ammaa kana akkuma akkas godhaa turre sana keessa akkasuma godhaa. Kun akkasuma godhaa. Isa jalaa kana immoo akkuma akkas gootaniin isa jaleeru sana immoo irra darrabaa. Ammas qixxuma isaatiin jaleeru sanas irra darrabaa gootu jechuudha. Akkasuma godhaa. Itti immoo jabeessaa. Akka gootanii itti jabeessaa. Akkasumatti amma barbaadanitti ol deemtu jechuudha. Itti jajjabeessaa. Akkasuma godhaa deemtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ananasitti nagaa waan ta'eef singaruu xiqqoo isheetti dabalachuu dandeessu. Anaaf amma asitti nageera waan ta'eef kanaaf maqasii keenyaan irraa kunnaa jechuudha. Kanaaf addana kana dhuma isheetti akkasitti irraa kunnaa.
fakkeenyaaf yoo ilaalle amma kun fakkeenyaaf kanaan natti teera kun natti teera akka inni baay'ee malaala bareedaa ta'e yoo bareeda ta'e commenti keessatti bareedaadha barreessa sinittis immoo akka inni ta'uu abdii guddaan qaba egaan kana fakkaata ture akkamitti akka kana hojjetan sinitti agarsiiseera bareedee yaadanii sinis immoo nama biraafis hojjechuu dandeessu cidhaafis godhachuu dandeessu amma kun cidhaaf hin ta'a warri subscribe godhan immoo subscribe godhin akka viidiyoo kana dhiistanii hin baane warri like godhanis like godhin akka hin baane warri yaada qabdan immoo commenti keessatti laatiin akka hin baane jedha waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa